ولين جرا أورمو ولين جرا نو جواهر ولين جرا جوار ولين كيرون اللين أورموني سواتك سودان كبو كوي في دائرة إنما دنيا من كده سيرامتي ولين جرا أورمو ولين جرا نو ربي ولين جرا صداهدا هنكم نو براجدا للمالو أورمو إرّا كأممنف دوما هفجر أنا بيبي ثم هنجر أجودا كأممنف دوما هفجر أنا بيبي ثم هنجر أجودا هجرو ولنرو أروميا بيبا كن أجنه تكما أنفل مجودا هجرو ولنرو فينتين أجنه وليقلي تكما أنفل مجودا غافي قبا وري بالي أورمو وري أمبو ولقاها في هارري غافي قبا أورمو وري أرسي كاجمها في هارري غافي قبا أورمو وري بجي بورنا في هارري غافي قبا أورمو وري ولو كايلو في هارري غافي قبا أورمو نندي كان كيدا غيه غراكاري مالتو غالي كويدا هندور سيسني او امي نف جواري مالتو غالي غورانا هندور سيسني او امي نف جواري اجا كفتا بني تادي دورسي بابوني وجدتي ورما قالوني نداما هاكا كنسي سوني نداما ورما جامسوني نداما انت اغرسيستني متي لبو ilmaan Oromoo biyya isaa Oromiyaaf kutannoodhaan dhaabbate gootichi goonni dhalee rakkoo jawaarree bamuuf ka'oo emmenni cufamuuf nuta biraan agarree yoo tana taate malee. emmenni jechuun miidiyaa sababalaa hargansu uummataati jawaad jechuun onneedhaa qaama sirna hargansu waan Oromiyaati osoon lubbuun jirru onneetiin nan fudhatan falmati qeerroon kan abbootiin gadaa isa dura dhumanne haanu nyaatu allatti ولين جرا أورمو ولين جرا نو جواهر ولين جرا جوار ولين كيرون اللين أورموني سواتك سودان كبو كوي في دائرة ولين جرا أورمو ولين جرا نو ربي ولين جرا صداك أوي هنكم نو براجدان المالو أورمو إرّا hambugani nulaluuf nututuku ajaba hakabuluka hambugani nulaluuf nututuku ajaba hakabuluka bishanfoni nutani hambugani lalise nama aguba rabbi jira Oromo walin jira jawari nutuko akuma kalesan harrase jumma kene wana garsimne dokumma je jawab bikanesine دفع واللي بشر قدا ولا تما أمتا وان بالكنيسة مؤمن وصانو دين بلادين التسين مؤمن دين كمان التسين ورقم قدرانو قبل جيسوس إجبان نونان وانا موتي كنيسة قادرة قد سيدة مجنان تيمودي دتبرا لين جائقا كنا ربي كن اللين كلا جسينا ردي قلبه تيرت يوم الليل لينجي كرلين جارا ناقتي تبوب كسي سغنيسا الفودي أرمو نجيسي كيرون الرباكا كدر فودان جيسي بابرودي والجناسي اتقديسي مرسي بولري كرا لجيسا اقتي لجاججر وجين الرئيسا جبيفتي مرة قبوت دبين الفاتون تري غرغار رومياتي غارين بوسونا راسي
galaanni hundi guutee dhorgate kaaceessisu xayyaaraan taatu malee karaan lafaan deemsisu. waliin jirraa Oromoo waliin jirraa nu Jawaar waliin jirraa. Jawaarolleen qeerroonilleen Oromoonis waa takka sodaan qabu qawwee fi hidhaa irraa. waliin jirraa Oromoo waliin jirraa nu Rabbi waliin jirraa. Sodaa qawwee hin qabnu goraa jedhaan ilmaan Oromoo irraa. Qabeenya nurraa diigame akka jaarraa murteessina jirra. waliin jirraa Oromoo waliin jirraa. Sodaa hidhaa hin qabnu goraa jedhaan ilmaan Oromoo irraa. Sodaa qawwee hin qabnu goraa jedhaan ilmaan Oromoo irraa. Goraa jedhaan ilmaan Oromoo irraa. Ashamar kafuuni akkam jirtan kabajamtoota jaallatamtoota maatiiwwan peejii Haydar Abdul Ismaa kanneen biyya biyya keessa jirtan hundumti keessanuu hanga isin seenattanii fi nashidaa bareedu takka isin afiraatiin ture tan gosa bifa bareedduudhaan dalagamtee bifa geerarsaas hojjetamtee kanaaf amma dandeettanii waliif qooda peejii kana laayik filaa gochuu hin dagatinaa jechaatiin akka waliif qoqqoodan irra deddeebiin biraan gahaa qaamaa dhimmi ilaalatu hundaayyuu akka biraan naageessanii abdii guddaan qabaa. Egaan ilmaan Oromoodhaa kanneen haftanii lubbuun teessan har'a geettanii Rabbi har'aan isin gahee baga jiraattanii baga jiraanne hammallee umrii Rabbi nuuf haa kennu. Waan gaarii irratti qabsoo dhugaa irratti walitti nu haa qabu. Qocaa asitti murteessan jennaan ta Rabbii keessa jirteedhan jedhee jedhan qocaanii akkuma isin beektani aggaammeen uummata Oromoo irratti taasifame waa laayoo miti waa xiqqishuu miti hanqana jettee waan dhiissus miti gama hundaan akka hundaan uummata kana qabanii ummata bal'aa kana saba bal'aa kana xiqqeessanii qaanyeeffachiisanii gadi qabuun tu mul'ata. Gadi qabuutu mul'achuu jira akkuma isin illee argaa jirtanii gamanaan qabanii gamanaan hin dhiifne bitaan qabanii mirgaan hin dhiifne qaama hunda qabanii uummanni keenya illee warroota qabsoo waggoota dheeraadhaaf barate muuxannoo qabu ta'uu wajjin har'a gahe malee silaa akkaataan silaa qabaan kun uummatatti qabame silaa akka uummanni guutumaan guututti harka kennatee akka jaarraa 150 duraa akka yeroo atsee Minilik yookaan atseewwan itti bulchaatiin turan sanitti guutumaan guututti ukkaamamanii callisuudhaan wal fakkaata. Egaa maqaa atseewotaa kaafnee waan tokko jechuun hin barbaada. Baay'ee wanta isin ajaa'ibu keessaa waa'ee Minilik akkuma isin beektan harma muraa lafee ilmaan Oromoo kaan cabsee dhiiga ilmaan Oromoo kaan dhugee farda kaan hatee waan barbaade waan itti fakkaatee fi waan qalbiin isaa barbaade hunda raawwateetiin jira. Kana seenaallee nu gaafatam haaca illeen kanuma dhaammatee jira. Kanaafuu ilmaan Oromoodhaa wanti jechuun barbaadu gocha kanneen kan raawwatan waggoota 100 dura warrooti atsoota jechuun atsee Minilik gocha kana kan raawwate waggaa 100 dura. So namni kun nama baranne nama waa takka beeku miti nama ulaantummaan gartee humnaan wanti hundi walumaa galatti jaarraa 21 dura jechuudha gochoonni Minilik raawwate. Minilik har'a lubbuudhaan jiraate gocha san irra deebi'ee hin godhanatti hin fakkaatu. Namni islaanii godha amma namoonni warroota gocha akkasisan yookaan gocha seera nafxanyummaa san duukaa deeman saboonni biraas namoonni biraas kanneen seera san hordofan itti fakkaateeti malee atsee Minilik har'a lubbuudhaan jiraate gocha akka kaleessaa san hin raawwatu. Sababni isaa yeroo hin jijjiiramaa addunyaan guddattee jirti teekinooloojiin babal'atee jira
barumsa barachuu danda'a. Waa hedduu jira yoo san maaltu wallaalummaa jira gowwummaa jira barumsi hin jiru waa hedduu jira. So kanuma kana wal qabsuudhaani gochoonni akkasiin yeroo sanii raawwatamee jira. Yoo waggaadhaan illee ilaalte yookaan yeroo sanii wal qabsiiste yoo ilaalte gochoonni akkanaa yoo raawwatamee illee sin ajaa'ibuuyyu. Maaliif jennaani waggaa 100 dura waggaa 150 gochoonni akkanaa kunniin raawwateetiin jira. So namni kun waa takkan beekuu irraa barata. Warroonni silaa irra baratanii nuti baranne warroonni doktora profeesar ofeen jedhanii har'a gochoota inni gaafa san dalagee har'a dalagaa jiran. Wanti garaasi gubuu fi wanti si ajaa'ibu kana tarii Atsee Minilik osoo har'a jiraatee dhiifama gaafatee gochi sun yeroo san yeroo wallaalummaatiin yeroo sun yeroo waan takka hin beekne dhee silaa gaafatee har'a namnillee dhiifama gochuuf hin mala hin beeku wallaalaan dalage wallaalaadha nama baratee miti waan ta'eef. Waan nama ajaa'ibuuf waan namaan galle keessa sirna yeroo saniin gocha yeroo sanii yoo har'a jaarraa 21 keessatti raawwatamu namtichaan hin barannee fi kasilaa irra baradhuuf hin jedhu kunillee yoo walqixa ta'uun si ajaa'ibaa jechuudha. Dhugaa rabbii si ajaa'ibaa jechuudha. Gocha yeroo san raawwatame har'aallee as deebamee gaafa dalagamu jaarraa 21ffaa keessatti wanti jaarraa tokkoof cinaa dura dalagame yoo har'a dalagamu wanti kanarra nama ajaa'ibu maaltu jira. Yeroo hedduu kan gaafinatti ta'u isa. Minilik nama baranne ta'eef gocha akkasii sanniin raawwate har'a ta'uu maal taateenaan doktoreetii profeesorummaa baattee waa meeqa baattee gochoota akkanaa kana raawwatta. Kanatu gaafii uummatatti illee ta'e jechuudha. So gara uummataatti yoo as deebi'e dhugaa rabbii wanti nama gaddisiisu uummata Oromoo kana akkuma jalqabaadha isiniin jedhee uummata Oromoo kana gama hundaan bakka hundaan qabuudhaaf dhahuudhaaf yaalii guddaan godhamee jira. Hedduu isaallee itti milkaa'anii jiraniin ka barbaadan ajjeesaniin ka barbaadan hidhanii ka barbaadan biyyaa baasanii qabeenya barbaadan biyyaa saamanii waan barbaadan godhaniitiin jiranii. Fakkeenyaaf dubbiin kan eegalte yookaan kan jalqabde abbaa qabeenyaa tokkocha Oromoon qabdu ija tokko fi arjoomaa kabeekame ka aartistoonni yeroo dhibamanii fi yeroo rakkatan hunda cinaa dhaabbachuudhaan beekamu Dinquu Dayyaas biyyaa bahee qabeenyi isaa jalaa saamamee wanti hedduun jalaa burjaajamee akka jiru ragaalee hedduun ni ibsani. Kan argaa jirra waan ofirraa kaasee sobaan jiru kijibaan jiru. Dinquun Oromoo ta'uu qofaaf abbaa Oromoo ta'uu qofaaf seera gadaatii fi sirna gadaa qofa jajjabeessuudhaan abbootii gadaa jajjabeessuudhaan waa hedduu ummata Oromoo kana cinaa dhaabbachuu qofaa fi badii takka malee osoo ragaa hedduu fi dookumentariin hedduu irra dalagamee biyya irraa bahee biyya isaa dhiisee biyya isaa irraa baqatee akka ganaa ijoollee waa takka hin qabneetitti miskiin ijoollee waa nyaatti hin qabne hin bulleetitti biyya isaa irraa baqatee jiruu isaas dhabee Oromoollee gama isaatiin cabee namoonni hedduun isa galatti bakkoota garagaraatitti maqaa Dinquutiin jalatti dalagamanii sunillee manca'ee jira jechuudha guutumaan guututti. Argaa jirta waan ta'eef kun ifaadha. Dukkanaa miti waan ta'eef gama biraatiin ammoo eenyus ajjeessu eenyullee Haacaaluun du'ee jira. Bara kana du'ee mootummaa Abiyyi keessa du'ee maafillee haa ta'u maafillee du'ee jira. Akkuma beekamu abbaan fedhe isaa ajjeessu an akka sanillee beektaa sanillee waamee kanillee yaamullee akkuma Aliin Birraa jedhe manni murtii haqa ummata jedhe sanitti san achi dhiifna. Wantummaan ta'ellee haa ta'u Haacee illee ka du'ee fi rakkuma yeroo ammaa kana jiru wal qabatee gaaga'umuma yeroo ammaa kana jiru wal qabatee siyaasuma yeroo ammaa kana jiru wal qabatee dhugaa jiru dubbatee du'e ajjeesan jechuudha. So ija tokkocha aartistii yeroo rakkoo fi hamaa san keessatti diina meeqa jecha takkaan raasee 4 kiiloo sitti aanee hidhee onnachiisee qaama hundaa jajjabeesse nama akkasiisan ajjeesanii balleessanii jechuudha.
miidiyaan silaa dhugaa dubbatu fi haqa hojjetu fi haqa yaadu ummata kanaaf tokkochi Oromiyaa miidiyaa network ija takka ummanni qabu habba takkatti gartee amma ummanni badaan miidiyaalee hedduu qaba mootummaan miidiyaa hedduu qaba fakkeenyaaf soddaadhaan teenya isaatiin qabanii soosilsaa qabanii Minilik TV qabanii waa hedduu qaban jechuun har'a isaa TV'n biyya kana keessa istiidiyoo ijaaratee biyya kana keessatti babal'atee dalagaa yoo TV Minilikii bananii gadhiisan TV Minilikii bananii OMN hin cufan isaatiin bananii OMN hin cufan kanarra arguu maaltu nama gaddisiisa kanarra arguu wanti nama gaddisiisu maaltu jira yo OMN hin cufanii meeshaa isaa saamanii gaafa Minilik TV banan gaafa TV Minilik hawaltii Minilik deemee naannee waraabbatee akka barbaadetti biyya tana keessa burraaqee akka barbaadu ta'u gaafa OMN miidiyaan takkatti ummanni Oromoo dalage OBN akkuma isin beeytanii gaafa Mallasiin fakkaata OMN ammoo irraan kaatinaa isin dhugaa rabbi isin jedha irraan kaatinaa irra lellayina gaafa Mallasama fakkaata gaafa Hayilemaariyaam fakkaate gaafa Lammaallee akkuma Lammaa sanii sabboonaa ture gaafa Dr. Abiyyumaan fakkaata jechuudha malee ummata Oromoon fakkaatu kun ammoo ifa galaadha OBN gaafa TV Oromiyaa ture sanii gaafa Mallasuma fakkaate gaafa Hayilemaariyaam fakkaate gaafa Lammaan fakkaate gaafa Shimallisumaan fakkaate gaafa Abiyyumaan fakkaate sa irra laayinaa so kanaafuu maal jechuun barbaade waan guddaa silaa addunyaan tun ittiin sochootu keessaa qaamni tokko miidiyaadha miidiyaa irraa cufanii irraa saamanii irraa balleessanii irraa mancaasanii Oromoo irraa jechuu kooti abbaa qabeenyaa biyyaa baasanii aartistii ummanni Oromoo akka jaatti qabu jalaa ajjeesanii eenyullee ajjeesu eenyullee haa ajjeesu nama silaa Oromoon amantuu fi kabajtu kan kaleessa waa'ee jijjiirama kanaatii fi kaleessa waan jiru hunda dhugaa jirtu hunda abidda keessa dhaabbatee kophaa isaa as fideen obbo Lammaa Magarsaa eessa akka jiru hin beeytanii isallee afaan qaban ni ukkaamsan jechuudha ukkaamamee taa'u jira eenyullee ukkaamsa eenyullee ukkaamamee taa'u jira kana yoo argitu maaltu gara kaleessa yoo Lammaan akkasitti dhugaa rabbi gaafa mootummaa naannoo Oromiyaa Lammaan ta'e ummanni keenya kunillee nu sobaara kunillee nu nyaachuuf kunillee nu sobuuf jedhee gaafa ummanni qubatti qabu ummata jecha meeqaan hojii meeqaan gocha meeqaan ummata amansiifatee wayyaanee qeerroo wajjin Jawaar wajjin ta'uudhaan biyyatti galchee har'a Lammaan eessa akka jiru ni beeytan Xayyibaan har'a eessa akka jirtu tan maaliif nama ajjeestee agaazii hiisistee seenaa guddaa raawwattee har'a immoo magaalaa isin keessatti dimokiraasii babal'istee fi hojii guddaa raawwatte situ gubeedhaniitiin yookaan shakkamteerteedhaniitiin yoo itti doorsisan keessa jirra jechuudha. Kana arguurra maaltu nama gaddisiisa maaltu nama jibbisiisa. San qofaas miti tokkicha qixxee kumaa tokkicha akka isaa ammallee Oromoon silaa isa fakkaatullee hin qabaanne Jawaar Muhammad hidhanii hidhuu qofallee osoo hin taane nama ajjeesuudhaan shakkamte jedhanii isaa fi garee isaallee hunda wali qabanii nama ajjeesuudhaan shakkamee jira jedhamee mana hidhaatti darbamee san qofaas miti waan ummanni Oromoo jedhu laaluudhaaf jecha guyyaa har'aa shakkiin isaa ittiin shakkamanii guyyaa qorannoo 15 nuuf kennaadhaan shakkiin inni ittiin shakkamee ajjeechaa namaa waan ta'eefi yoo xiqqaate waggoota 15 ol irratti murteeffamuu mala jedhanii dhawannaan onnee uummata Oromoodhaan maal akka ta'u bifa barruutiin miidiyaalee mootummaa irratti kan barreeffamaatiin jiru argaa jirra jechuudha. So kanaafuu isaan laalanii waan uummanni jedhuu fi waan jiru hunda laalanii waggaa 15 ol akka irratti murteessuudhaaf haasaa jiranii fi
haasawamaa jiruun karoo miidiyaa isaanii irraa dubbiseetiin reef daqiiqaa muraasa dura argiitiin jira. Kanaafuu ummanni Oromoodhaa kana maal jedhaa? Ummanni Oromoodhaa kan akkam jedhaa? Maal ta'uudha qabaa? Namni akkam taana jedhe akka ta'uun dhabu waan ta'eefi lammaallee dhabdanii, xayyibaallee dhabdanii, jawaaris dhabdanii, haacas dhabdanii, dinqus dhabdanii garam deemuu deemtaniif malli Oromoodhaa falli Oromoodhaa maalidha? Akkam ta'uu deemna? Maal ta'uu deemna? Dubbiin tun akkam akkamii garam deemamaatiin jira? Har'a Jawaar Muhammad irratti waggoo 15 ol murteessuudhaaf deemanii jechaatiin jiranii. Ragaa irratti baasna, ragaa irratti haa bahamu jedhanii girdoo duubaan ka'anii uummata ragaa irratti baasuudhaaf yaalii hedduu wantoonni wal keessa laaqaman hedduun as babbahanii jiranii. So ummanni Oromoodhaa akkana odeeffannoo qabuu fi akkan argetti akka miidiyaa irraa dubbisetti waggaa 15 ol Jawaar Muhammad irratti ragaa murteessuudhaaf deemanii jechuudha. Kuwwan illee bifuma san fakkaatuun waggaa 5, waggaa 2, waggaa 3, waggaa 4 yoo garaagarummaa qabaate malee sanuma ta'uuf deema. Kanaaf ummanni Oromoodhaa anka jechaa jiru namni akkam taana jedhu akka ta'uun dhabu waan ta'eefi ummanni Oromoodhaa kana wal gaafachuu irratti sirra jiraata. Anka jechaa jiru daandii cufaadhaa waa balleessa mana gubaa jechaan jiran yaada jiruu fi odeeffannoo qabu ummata keessatti himutti jira waan ta'eefi kanaaf ammoo namni kun eenyuuf hidhame? Maaliif hidhame? Eessatti hidhame? Akkamitti hidhame? Kanaaf wanti nama gaddisiisu hayyoota Oromoo kanneen ija isaanii qabanii, ija isaanii jaamsanii, aartistoota Oromoo ija qabanii jaamsanii, abbootii qabeenyaa gama hundaan uummata Oromoo akkanatti qabuun kun an maaliif akka ta'e naaf hin galu. An kun fayyaadhaan itti hin fakkaatu jiru. Dhuguma Rabbii an namni fayyaa qabuun kana hojjetanitti hin fakkaatu jiru. Kanas godhanitti hin fakkaatu jiru. Kun guutumaan guututti an maal akka ta'e naaf hin galu. Maaf akka ta'e naaf hin galu jiru. Maal tokko deemaa jirullee naaf hin galu. Beekuus hin danda'u. Garuu ammoo hireen uummata Oromoodhaa maal ta'uudha? Gaafa afaan ofiitiin bakka barbaade dubbachuu hin dandeenye. Gaafa aadaa ofii mul'ifachuu hin dandeenye. Akkam ta'uu deema? Garam deemu jirra? Hireen uummata Oromoodhaa maalidha? Uummanni Oromoo kun maal mudachuudhaa deema? Sirna kaleessa mallas afaan qabee ukkaamsee har'a leellifamu jira. Abbaay uummanni Oromoodhaa mallaqa meeqatti baasee ijaarsisee kophaa isaanii uummanni saba tokko kophaa isaanii gammachuu isaanii ibsatanii haacee ajjeefne Jawaartu ni fafa waan barbaadan dubbachaatiin jiran jechuudha. So kanaafuu dubbiin tun akkamii? Dubbiin tun garam deemaa jirti? Kana uummata Oromootiif dhiisaa. Kana silaa namni waa fayyaa qabullee namni fayyaa qabu dhugaa Rabbi namni fayyaa qabu kana ni raawwatan jedhee yaadu. Uummataafis osoo hin taane namni waan kana raawwatu mataa isaatiifuu. Ufumaafuu jecha waan kana ni raawwata. Hireen isaa kun maalidha? Ilma namaa eegasaa ta'e uumamte ni dhibamta, ni tumamta, ni hidhamta, ni duuta. Kanaaf namni kana beekee qabsootti illee hin seenne, imalatti illee hin deemne, innumaahuu dogongora guddaa keessa jira. An akka mataa kiyyaatti yoo kana dubbadhu sodaa takka malee, shakkii takka malee waan kana dubbadhaa jechuudha. So kanaafuu uummanni Oromoodhaa waan tan itti ilaaluutu isarra jiraata. Jawaar umrii isaa 15 ol itti murteessu akka deemaatiin jiranii dubbatamaatiin jira. Kanarratti ummanni hoo maal jedha? Ummanni maal jedha? Kanaaf sunsanii ummanni Oromoodhaa akkanatti kufee nafu, akkanatti cabee nafu, akkanatti du'ee nafu, awwaalamees nafu
qabsaan ni kufa qabsoon itti fufti homaati miti kanas ta'eessanis ummata kana bifa kanaan qabuun waan danda'amu gonkuma natti hin fakkaatu yuna gonkuma natti hin fakkaatu ummata kana bifa kanaan akka dhorkuuni natti hin danda'amu yeroo xiqqoodhaaf nama ajjeesuu hin danda'amu yeroo muraasaaf nama hidhuuf hin danda'amu akka na fakkaatutti jechuudha garuu ummanni kun ukkaamamee gaafa tokko bakka itti dhoowwuu fi gara itti dhoowwu gaafa argate biyya tanaaf ammoo ammallee taanaan haala sodaa badaatu nama shakkisiisa dhugaa rabbii namni maatiin kun hundirraa wareegame namni qabeenya kun hundirraa manca'e ummanni akkana bokokee itti jedhu kun gaafa tokko afuuffaa garteerta afuuftee qabdee yoo gadhiiste yookaan yoo lilmoodhaan waraante hafuurri isaa akkam akka ta'u yeroo daqiiqaa sekendii muraasa keessatti hafuurri sun guututti eessa akka dhaqu jechuudha. So kanaafuu ummanni kun akkanatti ukkaamamee gaafa achii gadi dhiifama ta'e ani hin beeku. Bishaanuma har'a qabanii soodareetti gadhiisan gartanii takkatti waa hunda balleessu deema jechuudha. So nama sodaachisa. Hireen biyya kanaa maalidha? Ummanni Oromoo hidhamuun Itoophiyaa hidhamuudha. Ummanni Oromoo miidhamuun Itoophiyaan miidhamuudha. Jarri kanan beekan malee. Itoophiyaa jechuun Oromoodha bar. Itoophiyaa jechuun Oromiyaadha bar. Osoo Oromiyaa keessaa baafatee biyyi Itoophiyaa tun Itoophiyaa hin jedhamtu iyyuu. Tigraayin keessaa baastee Itoophiyaa hin taati. Biyyi Itoophiyaa ta'uu hin dandeessi. Amaaraa keessaa baaftee biyyi Itoophiyaa ta'uu hin dandeessi. Garuu Oromoo yoo keessaa baastee biyyi Itoophiyaa ta'uu hin dandeessu iyyuu. Itoophiyaa ta'uu hin dandeessu. So maalumaafuu sanis ta'e kanas wanti kun bifa kanaa yoo itti fuufe gaafa tokko maal ta'uuf deema? Atarra ka arraba baastu, atarra ka ijaba baastu, boodaaf wanti kun rakkoo akka ta'e amma beekuutu nurra jiraata jechuudha. Akka nama biyya kanaa yaadutti, akka lammii biyya kanaatitti. Kabajamneellee akka mirga keenyas eegamee, kabajamneellee akka nama lammii biyya kanallee ta'ullee baannu, haga lammiin lammaffaa ta'ee biyya biraa jiraatutti hagasitti biyya kana keessatti kabajan qabu namni. So kanaafuu wanni kun hagamta akka biyya kanaa bu'aa fida. Ummata hidhuun ummata ajjeesuun biyya kanaaf hagamta akka bu'aa fida. Wanni kun ukkaamame gaafa tokko dhoowwuun mala. Gaafa dhoowwe ammoo rakkisaadha. Dubbiin akkanan taatu. Fakkeenyaaf gaafa haaceen du'e san aarii gaafsanii yookaan du'uu haacaa luqoo haamiti wanti sun hundi qabeenyi hundi wanta akkasiin manca'eef ummanni dhoowwee jennaan nam tokkollee qabuu hin dandayu. Ummanni kun dhoowwuudhaaf ta'a. Ummanni kun garamiin akka dhoowwu hireetamiin akka dhoowwu hin beekamu. Namaaf hin galu waan ta'eef anillee kana hin beeku. Garuu shakkiidha. Akka nama Oromoo tokkootti akka nama Oromiyaa keessa jiraachaa tureetitti garuu gaafan tilmaamuu fi gaafan laalu ummanni kun gaafa tokko hiree tokko fayyadame yoo jedhe rakkoo hamaatu biyya kana mudachuudhaaf deema. Mootummaan kophaasaa biyya kana bulchuu hin danda'u. Humni waraanaa biyya kana hamma danda'e bulchuu hin danda'u. Rakkoo hamaatu as deemaa jira. Kanaaf waan kana dhimmi namni biyyaaf yaadu, namni namaaf yaadu, namni namummaadhaaf yaadu dhimma kana qaama dhuunfaas ta'e mootummaas ta'e abbootii gadaas abbootii amantaas ta'e dhimma kana gadi fageenyaan itti laaluun hin barbaachisu. Bifa kanaan itti deemnaan rakkoo guddaadha. Seeraanillee gaafatamuudhaa deemtanii galatoomaa horaa bulaa deebanaan waliif qoodaa naaf jiraadha yeroo gaarii qabaadhaa gaafa rabbi jedhe walitti dachaana.